Akkamjirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummatarraa sagantaa keenya FAAYA Artii turban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa turban kanaasi sagantaa keenya FAAYA Artii har'aatiin sirboota afaan Oromoo ergaalee hedduu qaban sirboota bareedaa durii fi dheenna kana gadhiifaman isiniif filanneeti jirra. Nu faana bu'aa isiniin jenna. Osoo gama sirbaattiin darbiin duraa irraa deebuudhaan aartii fi walitti dheennaa qabsoo Oromoo irraa waa isin yaadachiisa. Artiin uummata Oromootiif rasaasa sagalee hin qabne yoo ta'u, artistoonni Oromoos immoo rasaasa kanatti dhimma ba'uudhaan amaanaa gootan qaqqaalii kaleessaa jaallan qabsoo ganamaa bakkaan gayaa turani. Ammas immoo dhaloonni irboo hin nyaatin dhimma itti ba'uudhaan qabsoo Oromoo ittisaa tinnisaa fi aadaa fi duudhaa saba guddaa kanaa ittiin leellisaa jiru. Isaan keessaayis weellisaa fi qabsaan jabaan kun abbaan hidhannoo zinnaaraa weellisaa Suutee Baarentoo nama tokko ture. Jalqabaa irratti sirbi nuti isiniif dhiyeessinu sirba bareedaa yeroo dheeraa dura sirbame sirba weellisaa qabsaayaa miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'e weellisaa Suutee Baarentoo isiniif filannee jirra. Yeroo eebbisaa addunyaa wareegamuu weellisaa Suutee Baarentoo Usmaan Yoomuunsaa waliin hidhaa kan ture yoo ta'u, akkasuma qabsoo hidhannoo irraa hanga walleetti tinnisaa fi guza qabsoo keessatti gahee leencaa ba'ee jira.
Weellisaa fi qabsaa Suutee Baarentoo gama aartii fi qabsoo hidhannootinis mootummaa abbootii irree fuuldura dhaabbachuudhaan falmaa kan turee fi akkasuma hidhannoo mul'ii zinnaaraa narraa bu'ee hin beeku jechuun dubbatee ture. Qabsaa'ota gameeyyii akka Jaalnadhii Gammadaa, Abdii Qophee, Usmaayoo Muunsaa fi kanneen biroo waliinis qabsoo keessa turuu isaanii seenaan isaa ni hima ture. Siyaa hedduuf kan hidhamaa ture Suutee Baarentoo yeroo tokko Finfinnee waggaa 8tiif mana dukkanaa dabalatee iddoolee garaagaraattis hidhamaatii ture. Suutee Baarentoo wallee isaa akkaan oppidiyoo qeeqaa ture tan Eertiraa taa'ee hojjete tanaan ergamtoota hedduu dammaqsuudhaan dhugaa uummataa Oromoo akka mul'atu gochuu keessattis nama qooda leencaa baateedha. Weellisaa Suutee Baarentoo fi qabsaa'aa mul'ii zinnaaraa kan ta'e badhaasaa Hacaaluu Hundeessaa marsaa sadaffaa barana gaggeeffame irrattis badhaafamaa urmii guutuu jedhamuudhaan beekamtiin laatameefii jira. Satoo Kamariyaa akka kullanii na kubbisanii.
Fango tumani kakadam dilo kakawa kogutu Marayo ya katasenani teketu kakadam dilo kakawa kogutu Marayo ya katasenani teketu Sarto kamariya nakka kullani yakufisani Fango tumani kakadam dilo kakawa kogutu Marayo ya katasenani teketu kakadam dilo kakawa kogutu Marayo ya katasenani teketu Itti aansuudhaan sirbi nuti isiniif dhiyeessinu sirba bareedaa yeroo muraasa dura sirbame sirba weellisaa Jorjii abuu yookaan mootii waltajjii fi abbaa tirrii kan ta'e sirba qabsaa buulessaa abbaa sagalee kiloolee jeneraal aartist Umar Suleyman irra deebiidhaan fuul baandiidhaan hojjetee isin biraan geenna. Nasibita kabura kamidak sidri wala masita mayo kokabate birihi wala masita mayo kokabate wani asida muda kabata dodini wani asida muda kabata dodini oduna mafutina ganile dodini oduna mafutina ganile dodini oduna mafute bowul fulle wondoda wal jalala yo wachi kinjiranne tunda hay wal jalala yo wachi kinjiranne tunda awsanille dume kan ka wadi do fanne hey awsanille dume kan ka wadi do fanne maluma nan jetta wa ka wadi do fanne hey maluma nan jetta wa ka wadi do fanne Weellisaa Jorjii abuu nama jabaa sirboota aadaa hedduu hojjete yoo ta'u sirba mataa isaa hedduu aadaa Arsii keessattuu tirrii fi faaxumee sirbuudhaan madarakii hunda irrattis dandeettii addaan kan sirbuun beekamudha. Dalloolee Chibooki siriirratti jabbii nyaate jedhaan hiriirratti jabbii nyaate jedhaan jabaadhu gammachuu dhaaree fabboo dubbiin toote jedhaan hiree fabboo dubbiin toote jedhaan Adiitan bakkaasa raata gamaa handa yoo buusanii koor oday garraan imali yoo buusan koor dambalche siree kaarraa bororraan ingoree dubbisee toor abororraan ingoree dubbisee toor Garee bajachaan ahli bakka jawwu jechaa warra bookaati bakka jawwu jechaa warra bookaati wachoof wajituu jirti lotobaan isa warra lokobbaati lotobaan isa warra lokobbaati Ni oodumni shakmaa raayoo ammaan hiiwal baatu abbookoor ayoo ammaan wal baatu abbookoor na dubbisi sheetaa sheedamni hiiwal baana koroojoor sheedamni hiiwal baana koroojoor Dallooleen Chibooki siriirratti jabbii nyaate jedhaan hiriirratti jabbii nyaate jedhaan jabaadhu gammachuu dhaaree fabboo dubbiin toote jedhaan hiree fabboo dubbiin toote jedhaan Yoo akka gaaftu raamee shakkaa'ii godhaa godhu koofuur amee shakkaa'ii godhaa godhu koofuur Ajjechoo lammii kuutee daggarraanii wayyoona koroasuur daggarraanii wayyoona koroasuur Adiitan bakkaasa raata gamaa hali yoo buusanii koor daggarraan imali yoo buusan koor dambalche siree kaarraa bororraan ingoree dubbisee toor bororraan ingoree dubbisee toor Karaarroo biyyoo fi wala shee inga yoo dalga jaafama wala shee inga yoo dalga jaafama garaan jaalala baarree akka oonnanii nama raafama akka oonnanii nama raafama Weellisaa Jorjii abuu sirba mataa isaa qofa osoo hin taane sirba namoota hedduu haala ho'aa ta'een
ho'isee miira nama hawatuun haarawatti ummatatti gadi fiduudhaan kan beekamu yoo ta'u haaluma kanaan sirbaa artist Umar Suleymaan kanasi shubbisaa ammayyaawaatiin ummata biraan ga'ee jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa ummataarraa sagantaan keenya faaya artii torbaan kanaaf qopheeffanne asirratti goolabama. Torbaan sirboota biraatiin hanga walitti deemnutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammataa qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaanitti immoo Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa ummataa kanneen hafa waliin turtii gaarii isiniin jennaam.